Oduu birtuu Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti wal waraansi haaraan mudachuuf kadeemaa jiru yoo ta'u pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Eertiraan Itoophiyaa weeraruuf kaateetti jechuun dubbatan. Waa'ee wal gaarreeffannaa fi Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti wal waraansa haaraa ka'uuf deemaa jiru irratti obbo Jawaar Mohammadis gama isaaniitiin barreeffama Aljaziiraa jalaa fuudhanii maxxansan qabu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Mulaatuu Tashoomee Eertiraan waraana haaraa Itoophiyaa irratti banuuf qophaa'aa jirti jechuun dubbatan. Walitti bu'iinsi biraan gaanfa Afrikaa keessatti akka hin dhalanneef hambisuudhaaf tarkaanfii fudhachuun yeroon isaa ammadha jedhan yaada dhuunfaa maqaa isaaniitiin Aljaziiraa irratti maxxanfameen. Pirezidaantiin Isaayyaas Afeworqii walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti akka ka'uuf hojjechaa jira jedhan Mulaatuu Tashoomee. Obbo Jawaar Mohammadis gama isaaniitiin waa'ee kanaa irratti yaada isaanii karaa feesbuukii isaanii kennaniin akkas jedhan. Waraana biraaf diramuun jedhan obbo Jawaar Mohammad torban muraasa dura Abiy waraana biraaf qophaa'aa akka jiru akeekkachiiseen ture jedhan. Tibba kana Eertiraa waliin yeroo namni shakkii qabatee barru Aljaziiraa irratti maxxanse kana pirezidaantiin duraanii Mulaatuu Tashoomee kan aangoo isaanii cimsee shakku qabxii qofa irra deebiin ibsaa jedha Jawaar Mohammad. Waa'ee walitti gaarreeffannaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti taasifamaa jiruun obbo Jawaar Mohammad barreeffama gabaabaa kana barreessan. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa dippiloomaasii buleessi walitti bu'iinsa TPLF fi mootummaa giddu galeessaa ture pirezidaantiin Isaayyaas akka carraatti fayyadamuun dhimma biyyattii keessa seenuuf itti fayyadameera jechuunis himan Mulaatuu Tashoomee. Gabaasni kun ba'u booda ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal ibsa bal'aa miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodaniin ka'umsi rakkoolee naannichaa Itoophiyaa iddoo biraa miti jechuunis deebii kennan. Dabaluunis akeekkachiisa sobaa irratti hundaa'e Eertiraa hamachuudha jechuun himannaa ija jabina qabu ajandaa waraanaa kakaasu qaban dhoksuuf sababeeffachuuf kan yaadamedhas jedhan. Ibsi ministeera Eertiraa kun kan bara 1998 wayita waraana Eertiraa fi Itoophiyaa eegaluurraa kaasee hariiroo biyyoota lamaanii yaadachiisaa jedhan. Waraana Tigraayitti sadaasa 2020 baname Tigraay keessatti dhiiga dhangalaasuu irratti humnoonni Eertiraa fi milishoonni Amaaraa raayyaa mootummaa Itoophiyaa waliin hirmaataniiros jedha. Barreeffama isaanii kan pirezidaantii Isaayyaas biyyoota ollaa dabalatee naannicha keessatti nagaa akka hin buuneef hojjechaa kan jiran Dr. Mulaatuu Tashoomee waliigaltee Pirootooriyaatti waraanni Tigraay waggaa 2 ture akka dhaabbatu taasifamee gammachuu akka hin qabne dubbatu. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ammoo waraanni kaaba Itoophiyaa wayita eegalu kutaa waraanaa raayyaa ittisaa miidhameef dahoo tahuu boodas gaaffii mootummaan Itoophiyaa dhiyeesseen waraanicha keessa qooda qabaachuus ibsan. Dabalataan waliigalteen Pirootooriyaatti waraanicha goolabamee dhimma keessoo Itoophiyaa waan ta'eef haajaa irraa hin qabne jedhan. Eertiraan akka dhimma keessoo Itoophiyaa ta'e kan danquu fi ta'e gidduu seenuuf fedha hin qabnes jedhan. Namichi jaalallee ilma isaa gudeedee ajjeesee du'aan adabame. Magaalaa Finfinnee keessatti namichi jaalallee ilma isaa eega gudeedee booda bakkoota 16 waraanee ajjeesee murtee du'aan adabame. Taatee hawaasa keessatti mul'atee hin beeknee fi aadaa fi duudhaa hawaasichaa balleesseera jedhamu jaalallee ilma isaa eega gudeedee booda bakkoota 16 waraanee ajjeese. Himatamaa mucaa jaalallee isaa gudeeduun ajjeese du'aan akka adabamu itti murtaa'e poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Himatamaan shamarree umurii waggaa 17 Adoonaayit Yehaayis jedhamtu gudeeduun ajjeese himatame murtoo du'aan akka adabamu itti murtaa'e. Yakki kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa aanaa 8tti kan raawwate yoo ta'u namni Mikaa'el Shimallis jedhamu jaalallee isaaf mucaa akka taate Adoonaayit yeroo garaagaraatti gudeedaa ture jedha. Guyyaa fulbaana 19 2017 ammoo maaliif gudeeddii kana poolisiitti himata bante jechuun cuupheen bakkoota 16 waraanee ajjeesuun himatame. Tumsa uummataan to'annaa jala eega oolee boodas qorannoon poolisiin geggeesseen himatamaan kun bara 2005 hanga 2007 yeroo shamarreen kun umurii ganna 10 turtetti waamee suuqitti sin ergaa jechuun irra deddeebiin gudeedaa akka ture irra gahame. Namtichi jaalallee haadha ishee waan taateef nama tokkotti yoo himte abbaa fi haadha keen ajjeesa jechuun dorsaa akka turee fi ati yoo dubbatte waan raawwanne hunda waraabeera waan ta'eef intarneetii irraan gadhiisa jechuun sodaachisaa akka tures galmeen himata kanaa ni ibsa.
Poolisiin ragaalee sassaabee kana himatamaan amanuu bakka yakka raawwate dhaqee waan hundasaa dhugaa ofirratti bahuun manni murtii olaanaa federaalaas dhaaddacha muddee 15/2017 waliin murtoo balleessaa irratti dabarse. Himatamaan Mikaa'el Shimallis yakka ajjeechaa sukkanneessaa raawwateen murtoo du'aan akka adabamu irratti murtaa'us odeeffannoon poolisii Finfinnee irraa argame ni mul'isa.